namni assalaamu alaykum jennaan harka kan ije maal akka gootu fakka ziyaarta la gara gaggalchite nagaa umma fayyaa qabda abbaa jirti akkasii ziyaartaa mire garuu waan takka asmarratti jechuudha nama hedduu walis zannaa gaafa covid san keessattuu yeroo inni dura dhufsan hubannoo waa'ee kana hawaasni qabu mire amma fakkeenyaaf namoonni gara fayyaa dhiyaatan barnoota akaadaamikii baratan kun hedduun isaanii maaksii lamaffaa warra godhatu jira hedduu nama dubbif salaamu alaykum je maaksiinu taayipii qaba namni ol golee manatti way ana mobo ana hawjinyaan hawji dhuyne hawji guddanne harkan akkan nuti dijeenamne wallahi anu gurbaa tokkotti jennee wallahi maal akka godhatu si boqomne ish dhukkuba rabbiin nama fidaa inni na dubbisu didaaba namni kun harkas amma fakkeenyaaf namni baadiyyaa irraa faa dhufu jira yaa ilma kiyya salaamu alaykum hogganni siin jaa harka akkasii kannadha amma mudannoo kana si mudatte harka akkasii kanna amma namni baadiyyatti hargee kana yoo dayite namni assalaamu alaykum jennaan harka kan ije maal akka gootu fakka ziyaarta la gara gaggalchite nagaa umma fayyaa qabda abbaa jirti akkasii ziyaartaa mire ziyaaraa kana fidee si dura qabe caale raayyatti gaatee abbaa nagaa fayyaadha maaliifoo hoddu as deemina ziyaar bara dhukkuba jira haana qabu dhukkubni moo haana qabu dhukkubni hay ana moo namni qabu walitti aaree jechuudha.